mataa dhagaa gootee nama laalta hin daddabarsitu hin facaaftu hundi kee sheer godhi hundi keetu viidiyoo kana faffacaas akka namni hundi bakka jiru sagalee isinii ta'u kun rakkoo kana sirraa dhaga'u sagalee uummata kennaa ta'a jettan mataa dhagaa gootanii nu laaltan sanuu yeroon kun yeroo itti ummata sagalee ta'uun ulfaatatti bara warri aangorra jiru bar yeroo ati waa'ee isaanii dubbattu yoo barbaadan maatii kee hawaalaa buusisan bar obboleessa kee yoo qaban 300 miliyoona si gaafata bar laagalee tawaagaa jedhanii obboleessa kiyya qabanii kuno guyyaa 3 250 kafalee baasee amma kana hin beeytanii taaqallachu samoonii du'aayinaa goraa jiran hin turre isinitti kasi qabe hundi mallaqa si gaafatamu ka afaan oromoo dubbatu mallaqa si gaafata ka aangorra jiru mallaqa si gaafata ka bosona jiru mallaqa si gaafata mallaqa yoo qabaanne hin duuta hin fannifamta sini galee miti hin rakkanne amma mee isin dhugaadha na arrabsaa rakkoo miti nama isin beeytan qabanii mallaqa gaafatanii jiranii mallaqni gaafatame hin beeytanii hin jiru wanti akkasii isin irra hin geenne afaanuma oromoo dubbachaa qabame way laagare angatin sit way birri sit jedhamee hin beeytanii hin beeytamu hin beeytan sobaa kun amma hin jiru kun wallahi ani 250 kafalee baase kun guyyaa sadii dura obboleessa kiyya amantaan amanuu baattan anaa sobuu yoo sobuu baadhu jechuudha argaa turtan viidiyoo asirra deddeemaa ture jechuudha garuu akkana isin hin jenne isin galee miti soo kanaafi maal isin jechuu barbaade amma haalli amma keessa jiru kun rakkoo ta'e ummanni miskiinni silaa yeroo kanatti yeroo ummanni kun dararamuu qabuun turre bar yeroo ummanni kun ajjeefamuu qabuun turre bar yeroo ummanni kun beela'uu qabuu hin turre bar sini galee miti yeroo ummanni kun nagayaan bayee galu ture bar ka ayyaa fuudhe hunduu ana abbaayinu nuti marrollee ta'e abiyyillee ta'e abbaa firellee ta'e oromoon nagayumaan bayee galuu barbaade malee abbaan fire aangoo yoo qabate dantaa isaati miti oromoon nagaya barbaade nagayaan gabbayee galuu barbaade akka isin sarratanyaa manatti qaxartaniif hin barbaadu akka isin qottaniif hin barbaadu akka isin boccaniif hin barbaadu akka isin bishaan fiddaniif hin barbaadu waa takka isin irraa hin barbaadu ummanni keenya nagaya qofa barbaada wallo nagaya barbaada wallagga nagaya barbaada gujiin nagaya barbaada boorani nagaya barbaada baale nagaya barbaada arsiin nagaya barbaada shirka nagaya barbaada jimma nagaya barbaada ilu nagaya barbaada harargeen nagaya barbaada hundi oromoon kutaa 11 hundi isaa nagaya qofaan gabbayee galuu barbaada malee siyaasa keetirraa dantaa miti siyaasa keessan feetan walii gala feetan waliin galina feetan araarama feetan hin araaramina garuu dantaa ummataa irratti qoosuu dhiisa ummata keessan dhumaa jiru dhaabbattanii ilaaluu dhiisa sheemi dhabar maali qoy billaan alagaa gizee haadhateessan obboleessa keessan morma irraa darbu billaan keessan maal godhu qawween alagaa yeroo ummata keessan rashanu qawween keessan ka warra bosona jiruutiif ka warra aangorra jiru minaare gaafin ummataa kana barikko nuti amma bo biyyi sun mootummaa qabdii jenna bar ummanni biyya bilchaa jiru sun dhuguma oromoodha jenna bar ka oromoo qabsaa'u ka bosona jiru kun hommaa dheegaa qalbii siyyatti bar ilasi si dhibaa bar isa dhugaa rabbi si dhibaa bar furmaata si dhibaa andeen gadda gizee asi ummanni shirkaa akkasitti dhumu gizee ummanni shirkaa akkasitti dhumu yeroo asi girrisaan tokko warri yaadan waan ummata keenyatti gammachuu ibsatu waan namni arsii tokko jabaan gara olaanu aangorra hin jirree fi sila akkasitti jedhee yaadaa ture mootummaan naannoo oromiyaa shimallis ummata amma qalamaa jiru kanarraa dhalatee bar adeellaminde warri aangoo gurguddaa qaban guutuun isaa bar ilmaan taaddee birruuti faallaa kana haati taaddee birruu dhalte qalamaa jirti bar aangoon kun ergisaa boru irraa buuta hawaasa keessaa dhalatte kana
akkamitti keessa baatee deebita oromiyaa irratti abiyyitti aane namni biyya sana harkaa qabusi gifaabil milishaa 100 achi ergite daarii sana akka xiriititti naqxee dhaarooguu hin dandeettu uummata kee namni aangoo qabu tokko yoo naannoo biraatu dadhabe uummata ofii nagaya isaa eeguun uummata isaa akkan beelofne akkan dheebonne akkan tumamne akkan ajjeefamne gochuun bar sabboonummaa caalu bar bilisummaan gandarraa eegala bar ati ka ganda keetiin taane ati ka saba keetiin taane ati ka biyya keetiin taane boru gaafa aangoo kanarraa buute eessa jiraattadha mooree aangoo jirtan kun ummata irraa dhalattee ta'an jirtu ganda keessaa dhalattee ta'an jirtu saba bal'aa kanaa ta'an jirtu biyya kanaa ta'an jirtu nagee inda iddil guddaa hono yoo aangoo kanarraa kaate ummata keetitti maal himtaadha maal jettaadha eessatti aragalfattaadha eessatti boqottaadha ayaasaatti baachuu minde egereen keessan ayaasaatti baachuu fuulli durri keessan isin yaaddessu akki taatan bakki taatan karri deemtan karri qubattan ayaasaatti baachuu mooy warri aangorra jirtan kun ijoolleen afaan oromoo dubbattan warri aangorra jirtuun kun boru yoo akka carraa ta'e aangoo kana gadhiiftan ummatuma kana keessatti deebitanii jiraattan bar والله أمتهم مرة دلالة أمتهم بونشفتن أمتهم مرة ثقلي إساني أجاود جدا تفتن نجايا كوفا بربان نوام براواتا كم بربانو نجايا فينا نوديسا إسنين جدا جدا دينا تو غندر راتو في مرمانو راكو تاجرا جارتي تينا غودي داجرا ملاك ملينا نوغافا تاجرا نورها دووا جدا جلا جدا كنا كيسا جراتو يو إسن biyya baqatanillee ilmaan keessanii obboloonni keessan ilmaan abbeerota keessanii jara kana wajjin jiraatu bar eessa jiraattan oromiyaa keessaa baatanii hin jira karri jiraattan hin jiru jechuu please ummanni keenya nagaya fedha ummanni oromoo bal'aan xiqqaa guddaan hundi isaa nagaya barbaada wanta kan barbaadan nagaya barbaada nagaya barbaada nagaya nubusa nagaya fena dugarabbi oromo nagaya qofa gari miti dugarabbi darbe duman dengada wallagga boya ture boran itti tare wallo itti tare gujin itti tare arsin akkasi shawan akkasi tara mataran gandan bochisuun kun hamma yomi ganda ciccirtanii akka ummata keenya bochiftan